سيارة أما ليلي أما ليلي نانو مقال. السلام عليكم. أو دسي. وعليكم السلام نجا. مالي فيالا من قصتي. دسي أتي دبر مجول لك بدسا. سؤال قريب جي عربني. مرادي مالي ورنيجين مالي سكال جون دندو وريت تبدو أدوما مرتو دي ماري راجع أزوما كبرني سنجان أدوما مالي جان أتي مو بدت درجة نماولي سنجيسي يرتبي كيا أقول تبغى مقالة دي سي مقالة كذي مجلال ورنا بين التيمين خبرني سني سنجة شجرتنا تبغى لما مكينو مجلال مقالة كذا دوا كله nama tokko yo ajandaa si godhatanii sadi ajandaa ta'e jechuu barbaadeeti yo ajandaan taane andala guddiin jira keetuu maaliif beekanii jira keetuu maaliif beeku yaa duniyaa tana egaa yoo namni si qeeqa yoo namni waa si qeeqa yoo namni akkana akkasi siin jee jiraachuu keebeeta waa godhu jiraachuu dalagu jiraachuu yaa kanaafuu akkasi dhugaateetti thank you guys waan takka akkamitti jirtan nagaa khayroon akkami Kairon man jatu Allah dabbal kenya alhamdulillah. Kairo amma qaba jira malee akka suudii sanatti. Kairo keessa namni dubrummaa qabu eenyu natti hime. Namni dubrummaa qabu namni abbaa fidaa ta'u. Naman barre gana ujiya takka namni naman beeku haa dubrummaa qabu kanatti hin beeku. Imi. No. Nama media kana jiru kana namni maqaa isaa beeku keessa namni dubrummaa qabu eenyu. Abu Sabraddiin Habibi. Abu Sabraddiin nagaa akkam fayyuma. Viidiyoo san nuutee jira viidiyoon mucaa wajjin jeeqatanii wanti godhan san. Dabbal hundi namaa dabbal jechuun jira. Yaa. Koi ammoo ijji Kairootiin baruu fedha guutaa kanaaf eenyu. Okay Dasii gaafii kana deebise please. nama miidiyaa kanarra jirurraa jettee namni dubri qixeen. Dubri qatiin dubrummaa sirrii san qabu eenyu akka Kairootti. Feemasni asirra jiru eenyu faadhisa? Feemasoota keessaa baanta? Eenyu faadha? Maqaa namaa si lakkaa'u? Naa lakkaayi. Akkaan yaadadhu irraa faddeeni. Okay, maayikii takka caaltuu lama hikmaa sadii Yaasmin afur maayikii jaarsa qabdii. Eenyu ka dubrummaa qabu isaan kana keessa? Koi, galata amma hikmaa naan jette maayikii naan jette bar. Maayikiin dubrummaan qabdu haa jaarti nama. Jaarsa jala jirti. Waan isin gaafate. Dhaggeeffadhu kaan jaarsa qabanii fi hin qabanii maaltu nu eegee maayikii caaltuu Yaasmin Urjii Ilillii Hikma namoota kana keessaa namni dubrummaa qabu eenyu? Ani laal Urjii fi Ilillii dilas hin beeku. Namni ni nan beeku maayikii fi hikmaadha. Maayikii fi hikmaa fi caaltuun dubrummaa hin qaban. Mati kerja begitu mama? Koi caltu dari maiki dari caltu fi maiki fi hikman durman ka bansa? Oke urjin. Abba mana kaban ka kami durma kaban re. Hai hikman abba mana kabdi? Abu Sabraddiin ayyadi. Gara-gara kotu hosti. Beta sing kotu. Oke, haye dage Mas Gafi lamma. Higa wow. Murti kita naga. Amma di sunu dana. Abu Sabraddiin sama namanya dulu dari sini nah. Munira nulu jam jadi. Berana habis kapan sih amma di sini? Dabbal yo kilon kapsisin ka isim tijo miskin gis. Jauh mesti betul sih boleh jadi wallahi di bawah. Oh Munira. Luwiya kan ya dia. Nagi alhamdulillah kamat. Naga wallahi bayala. Dia channel dia ya. Bazol David rubu haya waina nimbe ina wa media naga gafate bar ai mano na sushi suriya ma ba. Lakin kaban ogga to de wakab del lalte tu bi basa ji jaarsa kabarre dabal
Abet murti. Naga. Akkami jirtu? Hayyuma Amerikaana kami. Yayi. Alhamdulillah. Koi mee waa si gaafata murti. Ayye. Koi. Karaan akkana kun diree waan jira. Finfinnee ni jira. Akkanaan jiru kanuma akka Finfinnee jirutu jira malee. No kanaan baana kana. Yaa fakkeenyaaf Adaama irraa kaatee gisa Finfinnee deemtu highway jira. Adaa Finfinnee irraa kaatee gaafa Hawaasaa deemtullee highway jira. Koi mee waa si gaafata koi. Biyya Kingidamaan bultu gaasa qabdu Itoophiyaa wadaba hin qabne wajji gisee waliif duuba rakkaatu humaan beene sirraa beeka. Koi daqiiqa. Waatu na qabee koi waan as garisiisuu barbaade. Suma adabin gaa TikTokni karaa laalee. Wallahi. Diseewu. Okay kami jirta. Koi maaltu deemu jira dabbaaleef murti guutoo maarree warra miidiyaa warra mootii miidiyaa minaamin jechuu jira as jira. Mee gaafadhu wanta Muniira gaafadhu Muniira biyaa. No Muniira osoo hin ta'in si yoo kuma qabaatteef si gaafa diree Muniira quban qabdu. Murti guutuu bar Muniira deeggartii bu'aa jira. Akkana naanoo Araa Muniira namaan hin Wallahi nama bu'aa waanaan murtii Muniira dubbisi gaafaa. Hayi. Maani si godhe ati naan jettee bakka hin ta'in Muniira assalaamu alaikum jeetiin dubbisaan bilbileellee akkattillee. Dubbisi. Muniira akkamitti jirta? Obboleessa maqayyaa muusi ta'a immoo. Maaliin subbar annamaa waliin dhabu Muniira amala kiyyarraa miidiyaarra gisee hedduu laayifii faan dhufu agartee hedduu nama viyoosiin bilbiliin faa jettee ala namuun oduu nuun qabure waan siin jeen qabamu akkamittiin siin oolu. Daa umaan hin jenne kaasila. Nama oddummaa hin qabne nu odu jirta murtii maal jechuudha. Wallahi. Amma nutu nu oddee salaamu alaikum nuun hin jenne. Boo murtii qaalii shamarran Anfaan mataa Facebook isaa jala blog nu godhee jira sababa hin beekne garuu. Dhaggeeffadhu dasi anaaf ati nama wajji nyaatee dhugee mana tokkotti ni beeyta. Egaa saniitiin jaabar. Sababa malee blog sin goone waa hunda naasaanii sababa malee blog sin goone ni beeyta sababa nan blog si godheefillee. Osoon jecha takka. Laal replay an jecha tokko nama wajji nyaatee deebisee hammeessuudha. Dasi nama waraantee nama himata maal jechuudha kan inni ta'u disi nama wajji nyaatee waraantee. Waraanne qoosaan godhee bara. Wabillahil karim namni waan naan je'ee nama san qoosaan aara jeetu yaannee waan bar maqaa isaa yaameeti hanin qoosaa godhe. Waa hunda naasaanii. Dhaga ilaal dasi naasitti malaal dasi maaltu jira laal. Amma yoo namni sin beekne si qoosaa gootee laalta namni si beeku garuu immoo yoo waan itti neeni sin jee si aarsa kun beekama dhiisinudha. Dhiifama gaafadhu mal dawwalli fi ani nama kana